Galiin as keessatti jechuudha. Hin beektu baay'een keessan ijoolleen shamaraa beektu warra keessa jirtan ganaa isin irratti ta'uu deema garuu isin yoo gargaaramte akka namummaatti gargaaraa malee Mubaarak waa'ee Paakistaanii waa'ee Baangaalii keessa harka kee gadi kaa'attee sagalee tokko baaftee hin dubbatin ijaan ijatti sitti malaan anumti mataa kiyya akka namummaatti si gargaaruu dandeenya. No, akka namummaatti si gargaaruu dandeenya seera jira seeraan wal fuutan seerumaan gaafatta malee kan ijoollee geessu kan ijoollee mana ijaazaa baasee buusu kan mana kireeffatee qabee teessu ijoollee Itoophiyaa naashinaalitii naannoo 11 jirtu hunda keessaa sabni tokko otuu nafin hundi si Baangaalii Paakistaanii qabee meeqan beekan torbee kana keessa waa meeqan nagayeen daa'ima meeqarraa argatee gatee badeennan daa'ima meeqa baastee jirti nan beekan ijoollee dura baay'ee si kan daa'ima ji'a 5 ji'a 7 baastee jirti gidduu kan akka gootu obboleettii ko'an laakka nama tokkotti machuu dhufte miti natti machuu kee galatoomi garuu akka dubartii tokkootti ayyaanni koo keessanirraa adda wannan si gargaaru jira wannan si jedhus jira jechuudha wannan si nama tokko buusaati inta abdii boru na galcha wannan si gargaaru tokko maali akka nama tokkootti yaadaan illee ta'u si biran jiraan akkamitti innooti utuu ilmoo sitti gatee badee xiqqoosii ilmocha itti kennuudhaaf si wajjin nan barbaada makiinaa kootiin hin baasisi geessee waajjira poolisii si geessee akkan sirkaa bulu maaliif akka hojjetattee jiraattu ammannoo si galaggalee ilmoo yoo taate maaliyyuu yoo qabriittu kunoo haadha koo jedheen bu'aa halkanii guyyaan maal ilmoodha miti maa quruphisa moo wanti naa deesse ilmoodha ilmoon kee gaafa bucuu sidhattee waggaa 5 waggaa 7 geesse kokkee nama qabdee yoo fidi haadha koo jettee kokkeessa qabdi maan jiraattu jireenya kee dagattee ammumarraa kaafte immoo jaalala saasitti jabaate moo ani garaa gabbaan ani seeraa wal fuune miti dubbiin seeraa yoo wal fuune miti sin barbaadu yoo ta'e seerri ana biratti akka Mubaarakitti Samiiraan fakkeenyaaf kun olaa fuuldura kootti amma laa kun wallaahi isin jedhana baay'een jaalladha baay'ee marafadha fakkeenya sitti maara fakkeenya si galee nan jaalladha Samiiraa nan kabajaanii amma hin dandeenye jechuudha hiyyeessa ta'us yoo qabaadhee guutummaan guututti waa akka sooressine nama godhitti hin gooneefis nan jaalladha yoo isiin hin barbaadu jette immoo akka tasgabbiidhaan akka nama tokkotti ittiin naasaa lakki hin barbaadu jennaan maamaanne cinqire ati fakkeenyaaf seeraanis ol fuutee seeraanis ol fuuchuu dhiifte atakaaroo kanatti hidhattee galtee xiiqii wallaahi jaalala bakka jaalaluma si baraachaara malee boleettii koo si hubadheera dhiisi wanni tokko si baraachisu nama rakkataa ofiifuu biyya namaatii dhufee biyya kana keessa mee qodaa qabna jette qodaan maa inni fakkeenyaaf qodaan maa inni qodaa qabna jette warqii jira mana keessa sitti argisiisa footoo isaa qaba okay warqii saaxiniidhaan jira jechuudha lakki warqii maaliiti warqii birii meeqa morma koo quba koo isa sii bitee miti maa fudhatu qaba isa bitee isa fudhatee bakka rakkatee gurgureera nuyyuu hundi keenya yoo gurgureera yang ada apa? Asofta ijoollee si yudab jetto Baangaaliitti galte yoo oi salime akka oriitiin dubbatina mi'ooti qabaadhaa hundi keessa jira wallolla dagai ya boletti dagai yoo si hiikes hiikaan afaaniin jiru mana seeraatti dhufee faamilii koodhiitti mana kiraa buddootti ni kaa godhanne kana gaafan dawwal faamilii koodhiitti deemee ijoolleen waggaa tokko ji'a 8 haadha bira teessi achitti qallaba kutee fi maal jedheetu akkasitti seeraan si fuudhetti seeraan si hiika malee maa inni akkas karaa irratti nama gataniisa kana akkas gochuu barbaade nani muka ayyee bakka itti naasaa gaara baambe akkam beekut abdii meemee maal jettaa abdii boolu salaamu alaikum ijoolleen xiqqoo kana gadee sammuu gosa kamiin hin jiraadha naannoo nama raachuu fedhaa yaada gabaabaa wama mubeen jedharratti yaada gabaabaa bahee bahuu barbaada. Ilmoodha haadha dhugaa dubbachuuf garaanii dhukkubaa garuu dammoo namicha wanni galateeffadha. Abbaan barbaade ana jibbu abbaan barbaade na adaalachuu wanni namicha kana galateeffadhuuf namichi kun haga har'a isii akkanatti addaggatee biraalite isii nama fayyaa qabu nama ganaa umriin illee olaalan ijoollummaa qabu nama osoo gadillee bahee xaarachuullee danda'u
of jijjiiruu danda'u, hojjechuu danda'u, borullee yoo barbaade bakka biraatti bultii ijaarachuu danda'u. Soofina namni kenna warra jalaallee jechuudha. Irra baay'inaan ijoolleen teenya biyya kana keessa tokko mareef saaliin dubbate san parsantii 100 parsantii 20 ga'u namni qulqulluu jiru jechuu waan kanarra dhugaa yoo dubbannee jenna. Garuu dammoo osoo haga isii adda gatee biraalite ijoollee sallamaa waliin mana gatee yookaan namicha sun as keessa biyya kana keessa baafatee biyya saafare ijoollee san waliin maal akka taatu ijoollee san maal akka nyaachiftee halkan takka bulchitu maal akka mana kiraa kafaltee ji'a takka horattuu fi halkan takka maaliin akka bulchitu baay'ee yaaddeessaadha. Addasi gatee si biraalituun isaa namicha sun anaaf nama galataati. Lammaffaa namicha kana deebitee himattee kassaftee yoo jette seerri akkuma tama jette san ijoollee si kennee mana osii deebisa. Yoo namichi kun isa lammaffaa ijoollee san si kennee mana osii deebisee ijoollee san illee si waliin dhiisee si biraa ho'inni yookaan Paakistaanii haa ta'u lammii isaallee dhageenyaan hin kijibu amma dhufe gara biyya sanii saafare ijoollee tana wajjin eessa dhaquuf yaati. Fuutee ammoo eessatti hin galuuf ijoollee tanas keessa bahuun hin dandeettu ijoolleen tun lammii biraati. Osoo akka yaada kiyyaati namichi amma wanni ati irraa fuutu hin jiru. Namichi yoo jedhaniin illee akka seera biyya kanaatti dhayitee himattaa yoo himattee jette mana kiraa ji'aas irraa kafaluu ijoollee waan haganaa ji'aanaa kafaluu mana taa'e jedhanii. Gaafa kana dammoo namichi kun gaafa kana mana osii deebisee yoo si biraa dhite ati eessa dhaquuf akkam ta'uuf. Jireenna yeroo ammaa kana keessatti ijoollee fi mana kiraa kafalee ofii kiraa kafalatee adda galee jiraachuu dhiisi. Nabsee ofiitiin jiraachuun ulfaataadha eenyumayyuu yoo ta'e. Kanaafuu waan kana dhiisiitumaanuu keessaa bahi. Boru ijoollee tana wajjin rakkata. Isiin obboleettiin teenya tun maal akkasiin gaafataa jirtu fakkeenya abbaa manaa sanitti deebuu barbaaddi moo ijoollee sanis yaa deebisuu barbaaddi moo maal barbaaddi tana gaafattanii? Maal barbaaddi? Okay, dhaggeeffadha. Mucayyoo tokkotu maqaan isii Maazaa jedhamti. Dhageessanii mucayyoo tokkotu maqaan isii Maazaa jedhamti biyya kana keessatti maaf ogolattani immoo. Lalam biyya Masrii keessa. Asliin isin beekaa ijoolleen nu beeku. Nagaa waaqessuuf baay'atu hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'eetti nagaa hodha illee akka nagaa qabdan abdeeffamantiin qaba Waaqayyo bira. Egaa akkuma sagalee kana dhaggeeffattanii argitan jedheetu mana abdii qaba. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee nama dhiba baay'ee nama dinqa jechuudha. Haati kuni mucayyoon kun intala Oromooti. Haa ta'u malee biyya Dubaayii keessatti Paakistaanii heerumtee yeroodhaaf wajjin jiraachaa ture ijoollee irraa argatee dhumarra garuu ijoollee isaa fudhatee jalaa bade jechuudha yookaan jalaa miliqe jechuudha. Dhugaa nama ajaa'ibu jechuudha. Maaliif jettanii mee ilaalaa namni nama wajjin nyaatee keessattuu ilmoon irraa argatanii booda waan hin taane irratti raawwate jechuudha. Amma haati kun intalli kun waa lama badde. Tokko abbaa manaa ishee dhabdee lammaffaa immoo ilmoo ishee kan dhalte dhabde jechuudha. Osoo mee lammii ofii ta'e ilaala lammii ofii biyya ofii odoo ta'eeti waan biraallee yoo dhabdee ilmoo ishee ijaan arguutu jira. Ilmoo ishee ji'a 9 garaatti baattee itti dadhabdee guddifsan arguutu irra jira jechuudha. Ormi ormuma kan lammiin ormaa ormuma. Anasirraa ijoollee keenya nama tokkoof akka fakkeenyatanii ta'uufan jechuudha dhugaa dubbachuuf. Warri kaayyoo manaa baataniif deeggattanii maqaa ijoollee biyya Arabaa balleessaa jirtan. Warri lammii keessan dhiiftanii lammii namaa jala fiigaa ooltan. Waan barbaadan gootanii waan barbaadan raawwattanii deebitanii yaa Oromoo akkasiin ta'e yaa lammii koo akkasiin ta'e yaa uummata koo akkasiin ta'e jettanii kanarraa baradhaa jechuudha dhugaa kanarraa baradhaa. Oromoon gaafa heerumtan isin wajjin hin jiru dhugaa rabbii nama qaanessaa dubbuma nama wallaalchise jechuudha. Ijoolleen baay'een keessanii warri ala hojjettan lammii Paakistaaniiwwan garaagaraa jala deemtanii maqaa namaa nyaattanii irraa of eeggannoo godha. Aandumarraan dhaabbadha. Obboleettiin kun har'a gara sooshaal miidiyaa dhufte malee ijoollee baay'een jechuudha shamarran keenya baay'een waan hin taane keessa jirtu of yaadadhaa kaayyoo manaa baataniif yaadadhaa. Obboleettiin kun amma Itoophiyaa irraa namtichi kun kadhatee ifuune jechuudha. Ishee dhumatu hojiidhaaf manaa baate kaayyoo manaa baateef dagatte. Ani maa heerumti jechuu kiyyaamate. Heerumtee iftee wanti nagalchu tokkollee hin jiru garuu as gara kana dhuftee akkanan ta'e akkas ta'e jettee himatte. Himachuu maa himatti himatti furmaata gochuu fi danda'u. Furmaata argachuu dandeessi argachuu dhabuu dandeessi isa kanan beeku anaa miti. Garuu jechuudha
ijoolleen waggoota baay'eedhaaf heerumanii dhufanii osoo hin heerumin dhufanii biyya arabaa kanatti rakkachaa jiran baay'ee jiru. Isaan maqaa badaa jira. Maqaa nuun balleessina, maqaa nuun nyaatina. Kanaafuu jechuudha warroonni yaada akkanaa qabdan gara fuulduraatti obboleettii kanarraa baradhaa. Obboleettii kanarraa baradhaa. Ijoollee baay'een hin jiru. Warri Paakistaanii heerumanii jireenya gaarii jiraachaa jiran akkasumallee warri Baangaalii heerumanii jireenya gaarii jiraachaa jiran. Garuu jechuudha dhumni keessan kanuma isinillee itti yaaddadhaa. Dhumni keessan kanuma lammiin ormaa lammiidhuma ormaati. Gaariis ta'ee yaraas ta'ee lammii ofii namni ga'u hin jiru jechuudha. Dhugumaan isiniin jiraate lammii ofii namni ga'u tokkollee wanti ga'u hin jiru jechuudha. Maaliif oduma fuutanii biyyatti galtaniyyuu maatiin keessan wajjin isin jaallachuu danda'a, hin jaallachuu dhiisuu danda'a. Akkasumallee akkuma naannootti akkuma biyyaatti illee baay'ee nama sheemessa jechuudha. Lammii ormaa fuutanii gaafa biyyatti galtan gaafa rakkinni tokko isinitti dhufe gaafa rakkattan gara miidiyaa kana dhuftu. Kanaaf odoo rakkina keessan sana ittiin galiniin duratti itti yaadaa waan godhaa jirtan itti yaadadha. Dhugaa dubbachuuf gama tokkoon na gaddisiifte gama tokkoon immoo dhugaa baay'een itti aare jechuudha. Maaliif itti aarte jechuu dandeessu? Obboleettiin kun namichi kun Itoophiyaadhaa kadhatee akka ishii fuudhu gara biyya kanaatti finne karaa seeratiin isaa fuudhu yaa dhiisu gaa'elli isaanii seera qabeessa isaa ta'u seera qabeessa ta'uu isaa baatu. Ana wanti nagaltu tokko hin jiru. Kanaaf ijoolleen kaayyoo keessanii hin dagatinaa. Shamarri keenya of kabajaa. Yoo isin of kabajan namni isin kabajaa. Yoo isin kabajan hiriyoonni keessan isin kabaju, maatiin keessan isin kabaju. Kanaafuu of kabajaa. Warra seeraan gad of qabee taa'ee kaayyoo ofii galmaan gahuuf mana madaamii kana keessatti siqaa meeqa argu maqaan balleessinaa isiniin jedha. Yaadni kee kanuma eebbifama.